ilmi keessan abbaan sagalee kiloolee gadaa hamdaa wallee mata duree sin barbaadu jedhu qabatee dhufee jira. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo like godhaa. Ilmi keessan gaa ilmi Oromtichaa sabboontichi gadaa hamdaa kana durallee wallee adda addaa walli sun kan beekamu jechuudha. Hawaasa isaa hawaasa bal'aa hawaasa Oromoo keessatti fudhatama guddaa kan qabu wallisaa gadaa hamdaa jechuudha. Wallee mata duree sin barbaadu jedhu qabatee dhufee jira. Maali dhiiroo wanni inni sin barbaadu jedhuun kun biyya moo jaalala moo akkasumallee wallee akkami kan jedhu waliin ilaalla. Yeroo muraasa booda gadi dhiifama jechuudha. Walleen isaa karaa jira. Kanaafuu nagaan kootu jedhaani jechuudha. Akkuma baratame gaa chaanaalli inni irratti gadi dhiifamullee jechuudha. Chaanaala mataa isaa qaba artistiin keenya jaallatamaa fi kabajamaan gadaa hamdaa. Chaanaala mataa isaa waan qabuuf jechuudha. Gadaa hamdaa kan jedhu irratti gadi dhiifama jechuudha. Kanaafuu ka yeroo viidiyoon isaa gadi dhiifame jechuudha. Akkuma baratame waan isinirraa eegamu hundaayyuu akka raawwatan abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Artistoota keessan bira dhaabbadhaa. Yeroon yeroo teknooloojiiti. Yeroo dijitaalawaa waan taateef jechuudha. Borsaa keessanii fuutanii gargaartan viidiyoo qofa ija keessaniin daqiiqaa tokko daqiiqaa lama daawwatuudha jechuudha. Kanaafuu ija rabbii isiniif kenne baasii ittiin kaffaltanii baasii ittiin baastanii akka duraanii kaasettaa bittanii gargaaruu miti sappoortii godhuu miti. Isa sappoortii godhuun jajjabeessuun jechuudha. Aartii sabaa kana keessatti faayidaa guddaa fi bu'aa guddaa qaba jechuudha. Akkuma beekamu artistoonni sabni aartistii hin qabne saba jaamaa saba duudaadha jechuudha. Kanaafuu gaa artistoonni qaqqaaliin akka gadaa hamdaa Yoosan Geetaawun Galaanaa Gaaromsaa fi kanneen kana fakkaatan warreen lubbuun jiran baay'eedha jechuudhaan maquman isiniif dhahe malee mootii Shaggooyyee Adeeroo Qamar Yusufaa dabalatee jechuudha. Namoota baay'eedha gabaisa Oromiyaan kan nuuf biqilchite. Isaan keessaa gaa warreen ijoo tayan jechuudha. Yeroo ammaa kana warra miidiyaa kana sochoosaa jiran baay'eetu jira. Kana keessaa gadaan hamdaa isa tokko jechuudha. Sirboota adda addaa jechuudha. Sirbaa wallisaa kan ture sirboota nama hawwatan hedduu kan wallisaa ture gadaa hamdaa jechuudha. Amma gaa wallee mata duree sin barbaadu jedhu kan akkuma isin ibse qabatee dhufee jira. Walleen kun kilippii bifa ajaa'ibaatiin hojjetame kwalitii ol'aanaan kan waraabamedha jechuudha. Akka malee kan nama hawwatu. Kanaafuu yeroo muraasa booda gadi dhiifama. Viidiyoon kun beeksisaa fi kan hojjetame jechuudha. Daawwattoota keenya share waliif godhaa hiriyoota keessan biraan gayaa. Akkasumallee viidiyoon akka gadi dhiifame kan isin geenyu ta'an jechuudha. Yaada keessanillee irratti kennataa komentii irratti yaada keessan barreessuun dagatina daawwattoota keenya viidiyoo wal biraan gayaa chaanaala keenya namoonni haaraa ta'an immoo subscribe godhaa. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.